Kun Sagalee Bilisummaa Oromootiin. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun Sagalee Bilisummaa Oromootiin. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsa gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaadhaan ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti hundeeffama Sagalee Bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisuudhaan marii gaazixeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Baarentuu Gadaa waliin taasifame kutaa 3ffaa isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Godina Wallagga Lixaa Ona Qondaalaatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa basaasota wayyaanee sakattaawwaboof bobba'an to'annaa jala oolche. Oduun nu ga'ee akka ifa godhetti godina Wallagga Lixaa Ona Qondaalaa ganda Ushunfaa jedhamu keessatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo basaasota sirna wayyaanee sakattaawwaboof bobbaafaman to'annaa jala oolcheera. Basaasotii fi tikootii wayyaanee kunniinis dirqama wayyaanee irraa fudhatanii karaa fagoo deemuun waraana bilisummaa Oromoo bakka jiru adda baasuun sirnichaaf gabaasuuf kan bobbaafaman yoo ta'u, isaanis dhalootaan saba Tigraay irraa kan ta'an dhiira 2, dubartii 1 fi dhalattoota Beenishaangul kan ta'an dhiirota 3 akka ta'an barameera. Injiinar Masfin Abbabaa dabalatee ilmaan Oromoo bakkoota adda addaarraa wayyaaniin qabamanii hidhamuun waggoota dheeraaf dararaa sukkanneessaan irra gahaa tureen booda hidhaadhaa akka gallakkifaman beekame. Sabboontooti qabsaa'ooti haqaa jajjaboo gaaffii mirgaaf haqaa qofa waan gaafataniif akkasumas Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii bakkoota garaagaraarraa wayyaaniin qabamuun mana hidhaa keessatti waggoota dheeraaf erga dararamaa turanii booda qabsoo hadhooftuu qeerroon bilisummaa Oromoo taasiseen akka gallakkifaman taasisameera. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo wareegama ulfaataa kaffale Injiinar Masfin Abbabaa yookiin Raasoo bara 2007tti biyya baqattummaan keessa turan Keeniyaa Naayiroobii irraa waayila isaa amma lubbuun hin jirre gooticha Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa waliin badii tokko maleetti qabamee biyyatti darbatamuun mana hidhaa sirnichaa keessatti waggoota 11 oliif erga dararamaa ture booda Waxabajjii 15 bara 2018 hidhaadhaa baheera. Gadhiisamuu sabboontoota qabsaa'ota Oromoo amma hidhaadhaa ba'anis sabaa himaaleen hundi wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiru. Bara 2008tti murtiin du'aatti darbee otoo guyyaa isaa eeggataa jiru warraaqsa qeerroon qabsiisee dhooseen hidhamtoota Oromoo hedduu waliin hidhaadhaa ba'uu danda'eera.
waayillisaa injiinar Tasfaa'uun Camadaa kan waliin Naayiroobii qabamee hidhaa turee fi hidhaan umrii guutuutti murtaa'ee ture dararaa tikoota wayyaaniin irra ga'een dandamachuu dadhabe bara 2013 keessa biraa wareegamuun kan yaadatamudha. Kana malees qabsaa'aa jabaa fi sabboonaa Oromoo Kaffaaloo Tafarraanis hidhaa fi dararaa waggoota 16 olii booda mana hidhaa suukkanneessaa keessaa innis injiinar Masfin Abbabaa faana Waxabajjii 15 bara 2018 hidhaa bahee jira. Sabboonaa Oromoo Kaffaaloo mana hidhaa wayyaanee keessatti dararaa suukkanneessaa fi daba seenaan hin daganne irratti raawwatameen miila isaa lamaan dhabeen naaffisame gadhiifamuun Oromoota hunda biratti godaannisaa maakaa'us lubbuun ba'uunsaa injifannoo fi kan gammachuu ta'uu sabboontonni Oromoo ibsaa jiran. Ilmaan Oromoo sabboontonni biyyaa Oromummaan yookiin gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii qofaan yakkamanii wareegama qaamaa fi qalbii qaqqaalii baroota dheeraaf mana hidhaa sirna wayyaanee keessa gidiraa biyya lafaa argaa turan guyyaa kana hidhaa dhaabaan baay'inaan keessatti akka argaman barameera. Sabboontonni Oromoo hedduun har'allee mana hidhaa keessatti hafanii gidirsamaa jiran qabsaa'otii sabaa jajjaboo kanneen akka Jaannadhii Gammadaa, Dabbasaa Guyyoo, Jireenya Ayyaanaa, Alamaayyoo Dhugumaa, Lammeessaa Boruu fi kanneen biroo hedduus yoo lubbuun jiraatan akka gadhiifaman ajjeesamanis reeffi isaanii bakka jiruu bahee akka awwaallannuuf gaaffiin keenya finiineetti fufuu qaba jechuun qeerroon ibsaa jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi fincilli xumura gabrummaa gaggeeffamaa jiru ammas jabaatee akka itti fufee gabaasame. Warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa akkasumas gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo gootota qeerroo fi uummata Oromoon keessattuu godinaalee Oromiyaa karaa dhihaa akkasumas bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammas jabaatee itti fufuun sirna abbaa irree wayyaanee raasaa akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran ni addeessu. Uummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uunis mootummaa abbaa irree wayyaanee hin barbaannu bilisummaa fi walabummaa barbaanna abbaan biyyaa abaa'oodha waboon nu haa dhufu abaa'oo barbaanna labsiin shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo irraa haa ka'u jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun karaatti ba'anii sagalee mormii dhageessuun diddaa jabaa wayyaanee OPDO irratti gaggeessan jabeessanitti fufaniiru. Oduu xumuraatiin. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Oromoo magaalaa Nuunnuutti kora bittinneessaa fi poolisoota Oromiyaa magaalaa Nuunnuu uummata hiraarsaa jiraniif akeekkachiisi cimaan darbeefii jira. Waxabajjii 14 bara 2018 magaalaa Nuunnuutti poolisooti Oromiyaa magaalattii fi koorri bittinneessaa qeerroo Oromoo magaalattii akkasumas uummata dukkana dahatanii reebichaan gooluu wal qabatee qeerroon Oromoo naannichaa hojii diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbataniif akeekkachiisa cimaa dabarsuu fi oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhama. Maqaa Oromootiin socho'aa Oromoo miidhuu diinni Oromoo wayyaaneen otoo jiruu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo diina godhatuun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii miidhaa Oromoo ragaa jiru itti fufsiisuun gochaa qabsaa haqaa sabaa jaal roobsan irratti raawwattaniif waan ta'aa jirtan argaa jirtu. Kanaaf yakka hojjetaa jirtan irraa hatattamaan dhaabbachuu qabdu jechuun akeekkachiisa maayii qeerroon magaalaa Nuunnuu dabarseefii jira. Sodaachisa dararaa akkasumas goolii uummata keenya irratti gaggeessaa jirtan kanas hin dhaabdan taanaan waan dhufuuf gaafatamasaa kan fudhatu isinuma jechuun akeekkachiiseera qeerroon magaalaa Nuunnuu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee kan isiniif dhiyaatu sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaadhaan ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffame ta'a. Kunooti.
gooticha waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf ilmaan Oromoo sabboonon miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas maadheeleen dhaabaa godinoota Oromiyaa hundarraa akkasumas biyyoota alaa irraa gumaacha yookaan tinnisa taasisan jabeessanii itti fufuun qabsoo bilisummaa fi walabummaaf taasifamu finiinsaa akka jiran gabaasaaleen gumaataa sagalee bilisummaa Oromoo qaqqabaa jiran ifa godhu. Sabboontuun Oromoo Aadde Giddituu Haaji Umar Neezerlaandis Amsterdam irraa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu yuuroo 300 gumaachuun yoomiyyuu waraana bilisummaa Oromoo cinaa kan jirtu ta'uu ishee mul'isteerti. Deeggarsi ishee cimee kan itti fufu ta'us wayituma gumaacha kana goote hubachiisteerti. Godina Booranaa onoota adda addaatti sabboontonni Oromoo miseensotni maadheelee adda bilisummaa Oromoo akkasumas dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf tinnisa maallaqaa galaa waraana bilisummaa Oromoof akkasumas meeshaalee waraanaa adda addaa gumaachaniiru. Haaluma kanaan godina Booranaa ona dhaddachaa dheeraa araddaalee adda addaa keessaa galaa fi meeshaalee waraanaa akkasumas mi'oota adda addaa waliigala qarshii 8,785 tti tilmaamamuun bituun akkasumas qarshii 2,260 fi re'oota hedduu waraana bilisummaa Oromoof gumaachani. Ona dhaddachaa dheeraa araddaa caffaatti maqaa maqii jedhamuun uummanni galaa waraanaa qarshii 2,960 ol ta'uun bituun akkasumas kophee waraanaa 50 ta'u bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaacheera. Onuma kana araddaa gooroo ittisaa irraayis uummanni re'ootaa fi galaa waraanaa qarshii 715 ol ta'uun bituun waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Dubartooti araddaa kanaas qarshii 660 waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachaniiru. Onuma dhaddacha dheeraa kanaa araddaa gubbaa lafaa jedhamu irraayis re'oonnii fi galaan adda addaa qarshii 550 tti tilmaamamuun bitamuun waraana bilisummaa Oromoof oolfamee jira. Meeshaaleen waraanaas akkasuma guutamee jira. Onuma dhaddacha dheeraa araddaalee garagaraa irraa sabboontonni dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisanis ni jiru. Obbo Jaatanii Yaalii qarshii 500, Obbo Diinaa ol qarshii 910 tti kan tilmaamamu galaa yookaan nyaata waraanaa akkasumas Obbo Ormaa ol galaa waraanaa qarshii 2,000 tti tilmaamamu akkasumas saamuna 72 bitanii waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Araddaa Wayaama Ogomdii jedhamu irraa ammoo sabboontonni Oromoo re'ootaa fi galaa adda addaa qarshii 750 tti tilmaamamuun bituun waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Onuma kana jalatti araddaa Eebbaa jedhamu irraa qarshii 950 fi nyaata gosa adda addaa qarshii 900 tti tilmaamamuun bitame akkasumas hojii qunnamtiif kan oolu qarshii 150 waraana bilisummaa Oromoof oolchaniiru. Godinuma kana jalatti araddaan tokkummaa diddooyyee sukkaara dabalatee midhaan nyaataa gosa adda addaa shilingii Keeniyaa 5,000 tti tilmaamamuun bitanii waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Qeerroon araddaa tokkummaa diddooyyee ammoo kophee 20 bitanii waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Araddaan tokkummaa madheeraa fi tokkummaa badhaadhaa ruuyyaa ammoo galaa waraana bilisummaa Oromoof kan oolu midhaan gosa adda addaa arjoomaniiru. Haaluma ol fakkaatuun godina Arsii Lixaa Ona Qoree irraa maadheeleen adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo dhuunfaan qarshii 2,055 qawwee fi uffata waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo abbaa biyyaa abbaa nagaa jedhaman qawwee AKM rasaasa 30 waliin waraana bilisummaa Oromoof kan gumaachan hoggaa ta'u maadheen barsiisota Ona Qoree ammoo uffata waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Ona Qoreetti maadheen qulboota Sanjoo jedhamu qarshii 500, maadheen qonnaan bulaa Dilboota Ona Nageellee Arsii qarshii 400, Ona Gadab Asaasaatti maadheen kallacha Oromoo qarshii 450, maadheen qeerroo burqituu Anjeelaloo qarshii 260 akkasumas maadheen gaara duuroo qarshii 445 waraana bilisummaa Oromoof akka gumaachan beekameera. Gabaasaa gumaataa kan biraatiin ammoo godina Wallagga Lixaa onoota adda addaatti sabboontonni Oromoo dhuunfaan akkasumas maadheeleen adda bilisummaa Oromoo qarshii 15,682 meeshaalee adda addaa qarshii 4,100 tti tilmaamamuun akkasumas meeshaalee waraanaa kanneen akka boombii fi qawweelee bituun waraana bilisummaa Oromoof akka gumaachan gabaasinu qaqqabe addeesseera. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa Ona Qilxuu Kaarraatti maadheen daandii bilisummaa qarshii 1,800 Ona Mana Sibuutti maadheen muummee guddinaa Oromoo rasaasota
bombii harkaa F1 tokko maadheen dhaloota qubee A 20 rasaasotaa fi qarshii 350 sabboonaan dhuunfaan qarshii 500 falmataa aldoo qarshii 100 maadhee tumsaa waraana bilisummaa Oromoo qarshii 240 fi mi'oota biroo qarshii 300tti tilmaamamu gumaachaniiru. Ona qondaalaa irraa maadheen odaa bulluq qarshii 920 sabboonaa duulaa biyyaa dhuunfaan qarshii 200 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Ona mo'aa arjoo guddattuun qarshii 500 maadhee falmataa najjoo ayyaanaa milkii qoricha qarshii 4252 fi galaa qarshii 12,000tti tilmaamamuun bituun gumaachan. Hurreessaa diinaa qarshii 270 yaadataa seenaa qarshii 150 bilisaa seenaa qarshii 200 gumaachaniiru. Ona lataa sibuu irraa maadheen muraa qeerroo galaa waraanaa qarshii 1,700 bituun akkasumas qarshii 1,000 waraana bilisummaa Oromoof tinnisaniiru. Gadaa bilisummaa qarshii 500 sabboonaa Oromoo qarshii 600 maadhee yaadannoo shaashoo guree tokkoffaa qarshii 2,500 maadhee yaadannoo shaashoo guree lammaffaa qarshii 1,100 maadhee barii bilisummaa wantoota nyaataaf oolanii fi soolaara qarshii 900 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Sabboontonni Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo waliigala hawaasni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaata godhaa jiran jabeessanii kan itti fufan ta'uu irbuu isaanii haaromsatuun kanneen hafanis deeggarsa karaa danda'an cufaan akka taasisuu qaban dhaamsa dabarsaniiru.
ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Goota dhiiga isaatiin qabsoo makaasee seenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Aadaan Oromoodhaa dawwaalamtee turtee har'a jaalachiftee bikkayyuu mul'attee. Aadaan Oromoodhaa dawwaalamtee turtee har'a jaalachiftee bikkayyuu mul'attee. Galaanee warra qabsoodhaatti kuufe Oromiyaa mayree. Galaanee warra qabsoodhaatti kuufe Oromiyaa mayree itti kuufe. Goota dhiiga isaatiin qabsoo makaasee seenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Goota dhiiga isaatiin qabsoo makaasee seenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii keenya samaa irra geenyee jirra. Innis hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisuudhaan marii gaazexeessitoota Oromoo waliin taasifame kutaa 3ffaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofaa. Amma waan dhimma miidiyaalee fi waan seenaa miidiyaa fi bu'aa miidiyaa irratti tarkaanfannee haala amma jiru haa ilaallu. Dhugaadha akkuma ijuma gaazexeessotaatiin haa ilaallu. Ammoo lammaffaa immoo nuti ilmaan Oromooti qabsoo saba kanaa cunqursaa saba kanarra jiru keessa nutis ni qooddanna. Wanni biyya keessaa deemaa jiru biyya keenya Oromiyaa keessaa deemaa jiru akka waliigalaatti impaayera sana keessa deemaa jirus dirqama akka qabsootis dirqama qabsoo kan ka'e dirqama qabsooti. Yoo haala biyya keessa jiru hawwata ammaa kanatti ilaalle irra hedduun isaa duula miidiyaati. Kallattiidhaan duulli kallattiidhumaan kan waraanaa fi kan diinagdee bifa adda addaas ni jira. Keessattuu erga muummeen ministeeraa haaraa baanamu Abiy aangootti bahee isa warri sooshaal miidiyaa tiim lammaa jedhanii fi warreen fakkaattuun isaa diraamaa adda addaa daddalaganii wanni miidiyaa irratti deemaa jiru uummanni Oromoo abbaa biyyaa ta'e pirezidaantiin nuyi muummichi ministeeraa nuyi difeensi ministeera yookaan ministeerri tasaa nuyi ministeerota tarrisii kaa'ee federeeshinii kubbaa miilallee maaliif hin taane yookaan waan akkasii nuyi kanaafuu Oromoon abbaa biyyaa ta'e inni jedhu kuni deddeebi'ee miidiyaa irraan dubbatamu. Lammaffaa immoo hoogganoonni isaanii wata miidiyaatti bahan akka durii irraa akka addaatti haasa'u akka addaatti waan jedhu maal jechuun barbaada. Afaan mi'eeffatanii durii isin misoomsine isin bilisoomsine isa jedhu san isin miidhaa turre. Haqa qabdan dhugaa qabdan jedhanii akka sanatti dubbachuun kunii fi akkaataa dabrees namoota garii amma OBN ka jedhamu kan biyya keessaa tamsaasu fi kanneen biroos namoota ala kana jiran kakadeessa lallagataa bahan tokko lama miidiyaa isaan irratti fiduun kun hawaasa keessatti tarii waliin dhahiinsa yookaan hubannaa dhabiinsa uumuu hin danda'u. Akkaataan adeemsa miidiyaa keessaa isaan ittiin yookaan warri diinaa warri TPLF isaan eeggatanitti deemaa jiran kun akkamitti ilaalama qabsoo bilisummaa Oromoo amma deemaa jiru keessattuu siyaasaa impaayeretti guyyuu jijjiiramaa jiru kana keessatti akkamitti ilaalama isa jedhu jechuu barbaade jaalle dhaabasa. Waan adda addaati silannaan waan teknooloojiin kun guddatee dhufeera of qopheessuu qaban miidiyaan adda addaa jedhee waa kaa'een ture isattinidha. Tokko miidiyaa biyya keessa kan jijjiire qabsoodhuma deemaa jirudha. Jijjiiramaa yoo jennee keenya jechuudha.
jarri sun akkas hin taane survive gochuu hin danda'an dirqama kana gochuutu isaan irra jira maaliif achi keessa hojjechaa turre jaateef waan amma isaan hojjetan kana bara nuti hojjenne yaallee gariin namaa hidhameera ganni nama biyyaa ari'atameera. Har'a maaliif kana godhanii yoo kanan goone jiraachuu hin danda'an struggliin Oromoo iddoo irra ga'eedha. Jarri kun nuti kan fudhannu ani kan hin fudhu waan haaraa miti kan fidan. Politikaan biyya sanaan jijjiiran sisteemuma dur feel godhe irra deebi'anii haaromsaa jiru. Warri iddoo adda addaatti dhaquus akka politikaatti dhaquus qaxaramuu dhaqa malee waan biraa hojjechuu miti sisteema dura ture sanaaf. Miidiyaan hojii sarbuma godhaa xiqqoo irra wayyeessuu qabna. Sooshaal miidiyaan dhufee nu jalaa saaxilaa jira. Nuti booda tafaa jirra. Miidiyaa kana ukkaamsinee hin dandeenyu akka duraatti. Kanaaf waa wayyeeffachuu qabna jedheetu qabsoon itti dhufee teknooloojiin kan qabsoon itti fidee jira. Beekumsi ilmaan Oromoo iddoo addunyaa kanarraa kaka'umsi jiru suma amma kaafnu jechuudha. Namni dhuunfaan haa ta'u maal haa ta'uun waan Oromoo kana ol butuu wanti godhu kun yaaddoo itti naqeetu jara kana. Kanaaf maallaqni harka jira waa jira umurii dheereffachuuf kana gochuuf qabna jedhanii kan fidanidha. Akka gaariitti kan ilaalamuun jira. Yoo ogummaadhaan deeme garuu yoo akka wanni itti fudhanne miidiyaan sun meeshaadha. Meeshaa jaa ta'eef waan warri saganteeffate sana tarkaanfachiisa. Achi keessatti Oromoon waan fayyadamu hin fayyadama kan jedhu Oromoon hin fayyadamu jedhee hin ka'u. Yeroo ukkaamsaa keessattis Oromoon fayyadameera. Yeroo dargii keessattis bariisaan gaazixaan yeroo dargii sana jiraachuun hundeen Oromoo karaa ta'een akka gadi dhaabbatu godheera. Reediyoon Itoophiyaa sun afaan Oromoon jiraachuun qophii daa'imaa haa ta'u hibboo haa ta'u wanta Oromoo jiraachuun maashin akka dukkana keessaa gucci wayii ibsuutti waa jiraachiseera. Yeroo wayyaanee kanallee gariin keenya harki caalu sirnuma isaanii jala teenyeetu nuti ogummaa kana baranne ogummaa kanaan haga wayiillee waa gochaa turreerra jechuudha. Waan bira geenyu biran keenya danqarachuuf garuu hin danda'ama. Cufachuuf inni qabsoo sanatti hidhata jechuudha. Sabaawoo maal isa barbaachisaa? Jarreen sun afaan tolanii dhiyaatanii nuti politikaa gaggeessaa jirru amma nuti. Akka qabsoo bilisummaa Oromootti qabsoodha gaggeessaa kan jirru. Amantaan nuti tamannu Oromoof Oromiyaan gabrummaa jala jiru. Gabrummaan kun immoo saba kana cabsee miidheera. Yoo gabrummaan kun irraa ka'e malee sabni kun nagaan argatu. Amantaa jedhu qabna. Sabaawoonis kan anis kana nama dasuunis kana nama kanas walitti nu hidhe. Oromummaa framework jennee amma dallaan nu taasofnu sabni keenya too miidhamne wanti akkuma nama bashannana deemna jechuudha. Fedhii adda addaa inni bishaan daakaa ani gugsiin taphadhaa waan akkasiiti. Har'a garuu fedhii keenya sana ukkaamsinee iddoo ta'etti mindaa malee otoo gubattanii kan sinteessise gaaffii kanatu jira. Kanaaf nuti inni sun godhamuun ilmaan Oromoo iddoo jiranitti waa Oromoo gochuun rakkinaan qabu. VOA keessa warri jiran tattaafachuun rakkinaan qabu. Yeroo hundayyuu amantaan jiru. Gaaffiin Oromoo, qabsoon Oromoo nama lamaan isaa taatu, sadii haa taatu warra waan sanatti cichee hojjetuun galma ga'a. Kanaaf inni itti fufuu qaba. Inni sun immoo warri tolfatee waan keessaa fayyadamu fudhachaa galii keenya hin beekne fuuldura tarkaanfachuudha kan jedhuun qaban gama kan koo. Ani akkamittan ilaala gaaffii kana sitti fakkaate gabatee biddeen irratti nyaatan hundi keenyaa ni beekna yookaan leemmatii kan jedhaniin kana amma biddeenni guutee yookaan nyaatuma biraatu godhii marqaa jechuu dandeessa waan biraatu godhii qorii jechuu dandeessa inni guutee jira fallaanan keeti situ abbaan qabeenya sanaa abbaan marqaa sanii abbaan qorii sa'oo waan barbaaddeedhiin biddeena sanii si TPLF isarra taa'et karaa OPDOtiin maanqadhaan yookaan fallaanan fuudhee marqaa kee abaluu kootti dheeraa kan saayizii duraan yookaan achirraa si areegamas teessee akka saree kajeelaa turte sana marqaa sanarraa fuudhee fallaana xixiqqoodhaan fallaanittiidha saayizii ol bute natti fakkaata amma xiqqoo keetii bar isumarraa qunxuruu si akka waan wanti haaraan dhalate Oromoon kan jechaa jiru abbaan qabeenya kanaa ana maal taate xaxirra teessee naa qunxurtaadha amma gaafii. Dimokiraasii soo ta'e isaa miti kan Oromoodhaaf TPLF maaltu galcheet karaa lammaa karaa maaloo warra jettuun kana dhiisisaan warra ergamuudha. Ergamaa ta'uu isaanii immoo isaanis hin beekodu kophaatti gaafattee numa dubbatu jedhee nabdadha. Maaliif hoo jette ofii isaaniitii murteessuu akka hin dandeenye eenyuyyuu ni beeka kana haaluu hin danda'an isaanis
maaltu Lammaa fi Abiyyi faa harka jiraa jennee yoo gaafanne homtuu biyya tokko keessatti murteessan tikaa waraanaa walumaa galatti caasaa dinagdeeti kun hundumtuu TPLF harka jira. Bakka kun hundi TPLF harka jirutti immoo jarri kun ani OPDO keessa namni tokko namni lama wanti miidhaa Oromoo irra gahu itti dhaga'amu jira hin jiruun kana mormii akkasii keessan seenuun isaa miti. Garuu jarra amma aangootti ba'anii akka Oromoodhaa gaddi akka waan tanaan dura waan Oromoon irra ture hin beekne amma waan Oromoon fincileef arganii dhaga'aniitti dubbatu bat waggaa 27 guutuu kaabinee koree hojii raawwachiiftuu keessa warra turedha bara. Namni kana duubatti deebi'ee ilaaluu qaba. Okkee har'a jijjiiramnaan immoo TPLF cinaatti baasanii guutumaa guututti mirgi Oromoo riifarandamiin hiree ofii murteeffachuu jechuu kiyya akka SBO hojiirra oolu maaliif hin goone hin godhan kana. Gaafii Oromoo keessaa wanna Oromoon gaafatu keessaa maaltu deebi'e maaliif hidhame namni gaazexeessaa akka dhaabasaa fa'i inni mana hidhaatti ture miti. Gaazexeessitootatti artiistootatti hidhamaa ture. Qonnaan bulaa maalafti kosaamame jedhetti hidhamaa ture yakka maal hojjete. Daldaltoota Oromoo xiqquma sii waa argatantu qabamee suuqiin isaanii irratti cufamee hidhamaa ture. Warra maaliif albuunni Oromoo saamama jedhetti mana hidhaatti guuramaa ture. Isaan sana gadhiisuun gaafii Oromoon irratti qabsaa'aa ture sanaaf furmaata fi deebiidhaayidha. Gaafiin Oromoo gaafii poolisiiti. Gaafii imaammataati. Gaafii imaammataa sana keessa takkamee wanta deebi'e namni Oromoo isaanan deeggara jedhu haa dubbatu. Isaanuu gadi ba'anii haa dubbatu. Minaan sanarraa keetuma kassaamanii of jalaa qaban sanarraa maankadhaan xixiqqoo ishee fallaana xixiqqoodhaan waan ta'e namatti qunxuraa turanii dimokiraasii jedhanii afaan keetiin dubbachuu mana barumsaa maaloo si ijaarree aadaa keessa Finfinnee bare innaan aadaaf turizimii ture kutaa magaalaa Kurnan irratti mana barumsaa afaan Oromoo 10 ijaarraa kun lafti kenname maaloo jedhan innaan achi keessa jiru waraqaa tokkotu kutaa magaalaa Lidataa irraa dhufe maal jetti lafti mana barumsaa irratti ijaarreettanii nu gaafattanii liiziidhaan isinii kennine gatii liizii sanaa waan kaffaluu diddaniif gaafa akkana isinirraa fudhatamaa jedhee kan irratti mallatteesse namni bulchaan kutaa magaalaa sanii Warquu Gadaa nama jedhamu TPLF isa ajajjee jechuudha irratti mallatteessee xalayaa sana argee jira qophii godhadheera bakka godhee wallaalee malee lafa abbaa keetii liiziidhaan wayyaan irraa deebiftee bitaa manneen sunu ijaaramanii dhumaniiru manni barumsaa Finfinnee keessa kutaa magaalaa 10 jedhasun cufamaa jira takka yookaan lama sadii yoo ijaarame I don't know innu access godhuun gaafii biraati so bakka homtuu deebii hin argatinitti dhiichifni gaggeeffamaa jiru shubbisni jiru nama dogoggorsuu namootuma hin jira miti waa xiqqoo argameera laata jedhanii warri alaayis immoo miidiyaa isaaniitti fayyadamanii waan adda addaa haasa'an dhaqanii OPDO wajjinis kunoo kana goone maaloo taane jedhanis warruma duraanuu karaa dhabaniidha akkatti galan dhaban sodaataffaa yookaan yakka hojjetanii uummatuma irratti nama dhuunfaa irratti karaa galan dhabanii na yaadadha dhaaba isaanii yeroo tokko miidiyaa irratti oduu inni jooyii waan ta'e ijaaranii gaarii turanii warri amma qabsoo Oromoo keessa jirredhanii asii achi laaqan kuni ka jedhu yoon dogoggoreen asirreessita waan akkasii warra sani amma kan waan adda addaa hojjechaa jiru akka barbaadan ta'u garuu Oromoo bakka buune Oromoodhaaf qabsaa'aa jirra OPDO'n jijjiiramaa jira akkas jedhanii haasa'an kun okay yoo jijjiiraman gaariidha maa jijjiiraman namni jedhu hin jiru garuu jijjiirran jedhamu feekidha miidiyaan isaaniitis wanti hololaa jiru akkuma sila abasaan jedhe hundisaa waan godhan namnaan asii achiin akka kotee cabdee yaafnan mee akka dhaqnee achiis waan dubbatamuuf nus waa haa jennuudha kanaaf wanti haaraan hin jiru jechuufani. Ani akkuma isaan jedhani jijjiirama biyyattii sana keessatti yoo dhufee jiraate Oromoon irraa buufata malee wanta kasaruu hin qabu. Fakkeenyaaf teknooloojiin addunyaa irratti karaa gabaa bilisaatiin fooyya'uun Oromoo baay'ee fayyadeera. Oromoonni karaa sabaa himaalee hawaasaa odeeffannoo OA otoo reediyoo fi televezyiiniin biroosiin qabaatiin dafanii namaan ga'uu irratti qaama ciminaa inni qabudha. Achi keessa Oromoon fayyadameera jechuudha. Finciloota waggaa arfan darban kana keessatti.
Kan amma haaromsi jijjiiramni dhufeeraa jedhamu sana Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa isa Oromoo keessatti ani haaromsi natti mul'atu. Haaromsa gama lamaanii sabaa himaaleen biyya sanatti kan hundeeffaman sirna sana tiksuuf kaayyoo sirna sanaa galmaan ga'uuf akkaataa Oromoo irratti yaada waggootuma 28 darban sana akka hanga boqqolloo televezyiinii reediyoo amma jedhamu gaanitti wanta namatti fe'aa turan waan ta'aniif isa duriirra gara boqqolloo irraa xiqqoo amma fooyya'ina qaba. Achiin yoo televezyiinii sanaan jedhame gaarii. Gama siyaasaatiin garuu fooyya'inni hin jiru. Maaliif fooyya'inni hin jiru? Fooyya'inni biyyi sun kan ijaaramte qawweedhaan. Qawweedhaan uumamtee qawweedhaan eegamaa jirti irras. Sabaa himaalees haa ta'u warri biyya sana gaggeessan gaaffii Oromoo deebi'eera kan jedhani qawween sana akka irraa ta'u hin goone ammas waraanuma bulchaa jira. Ammas dhaabni bilisaa Oromoodhaaf dhaabbatee gaaffiin Oromoo akka deebi'uuf falmu biyyittii keessaa yookaan sagalee hin qabani. Namoonni amma Oromoon kan garboomee jiru akka instituutiiniitti. Instituutiiniin suni tokko OPDOdha. Instituutiiniidha OPDO. Lammaffaa instituutiiniidhuma Itoophiyaa jedhamu mataa isaati. Instituutiinii sirna kana bulchu EPRDF jedhamudha kan Oromoo garboomsee jiru jechuudha. Amma hanga paartiin tokko biyya bulchaa jirutti hanga Oromoon bilisa ta'ee dhaaba isaaf falmochi keessaa hin qabaannetti jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Suphaa godhameera suphi godhamee sirba yaadigiiti. Suphi sun immoo hanga filannoo dhufuutti ta'ee gaaffii Oromoo deebisneerraa jedhan. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo gaafuma waggaa 28 darbee gaafuma biyya galu Finfinnee seenu gaaffiin Oromoo deebi'eeraa jedhe. Akka gaaffiin Oromoo gaaffii dimokiraasiitii jedhanii amananiif. Garuu sagantaa siyaasaa keessatti Oromiyaa walaboomsaa kan jedhu hin qabu. Sagantaa siyaasaa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo keessatti eenyutu Oromoo ta'a, eenyutu miseensa ta'a. Oromoo ta'an taane eenyutu miseensa dhaaba kanaa ta'a akka jedhu Oromoodha hin jedhu. Kan afaan Oromoo beeku miseensa ta'uu danda'aadha gaafa naqamte turte fooyyessa sana. Hanga Oromoof hin dhaabbannetti Oromoon anam afaan Ingiliffaa waan dubbadheef Ingilishiin ta'u. Namni afaan Oromoo beeku hunduu Oromoo miti. Haa ta'u miseensa haa ta'uu fi dhaabni ofiisaa walaban taane tokko gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u jechuu barbaadetaniin haaromsi hin dhufne. Namoota bakka kaasaniiru umurii odeessuudhaaf wanti jedhamu jira. Haaromsii fi haaraan immoo adda. Sirna kana keessatti hanga sirni hin jijjiiramnetti instituushiin hanga hin jijjiiramnetti akkuma indillee tuqe siyaasaan hanga tokko TPLF hin dadhabeera fakkaata. Garuu dinagdeen akkama jirullee dhaabuma isaan harka jira. Teekniin isaan harka jira. Waraanni isaan harka jira. Birookiraasiin immoo walumaa galatti Habashaa harka jira. Oromoo harka jiru birookiraasiin ammallee. Biyya sana immoo kan ture ijaarsee ture qawwee fi birookiraasii fi dinagdee. Kana keessa jiru Oromoon ammas. Afaan Oromoo afaan federaalaa hin taane otoo federaala ta'e hanga afaan Oromoo federaala godhanii afaan Oromoo federaala keessatti Oromoon afaan Oromoo dubbatu federaala galchee birookiraasii sana akka qabatu gochuurra Oromiyaa irratti afaan Amaaraa akka deebi'ee fe'amee afaan Amaaraa Oromiyaa guutuu keessatti akka dubbatamu godhuudha. Kan isaan hojjetaa turan jechuudha. Kanaaf ani akka kootti jijjiiramni dhufeera fiduuf deemu kana natti mul'atu. Otoo jijjiiramni dhufa ta'ee nama gar tokko hiikanii nama 5 hiikanii nama 500 immoo hidhan ture. Odeeffannoo dhufu biyya keessaa namni hedduu akka hidhamaa jirudha. Otoo labsii yeroo muddamaa kaasanii ammallee ka'eera. Kaasanii gaaffii isaanii hiriira bahanii falmadhaa homaa rakkinni hin jiru jedhanii dhaabbilee mormitoota dhugaatti chaalenjii isaan godhan otoo hayyamsiisanii galchanii dhuguma jijjiiramuun dhufeera mootummaan kun jijjiiramaaf qophaa'aadha jechuun danda'ama ture. Ani akka kootti inumaayyuu gara sabboonummaa Oromoo doomsaa jiru jedhee amana. Maaliif obbo Lammaa Magarsaa gaaffiin Oromoon akka sabaatti hin garboomne jedheera. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabaa miti jechuudha kana jechuun. Oromoon aadaansaa, afaansaa, eenyummaansaa waggoota 117 dura kan wanti ta'e akka sabaatti miti jechuudha. Maaliif ani inni jedhe Oromoon akka sabaatti otoo hin taane gaaffii gitaa ture jedhe. Akka gitaatti malee cuuccaan Itoophiyaa keessa ture akka sabaatti hin turre jechuudha. Kana jechuun Oromoo mana barumsaa wayita dhaqu maqaa afaan Oromoo jijjiirradhu hin jedhamne. Aadaan Oromoo akka baduun godhamne, afaan Oromoo akka baduun godhamne, Oromummaa hin haalamne, lafti sarraa fudhatamee irboon kaffallee, haatii fi abbaa fi intallee fi ilmi nafxanyaa baraan baraasiif giraazmaachiif dhaqee akka inni waaqotu hin godhamne jechuudha. Kanaaf televezyiinii isaanii soolaalte kan isaan leellisan Oromummaarra otoo gaaffiin Oromoon deebi'iin Itoophiyummaa leellisaa jiru. Ani akka dassuutti erga nuuf ta'ee booda isaaf ollummaa koo hin jaada. Dura akka namaatti jiraachuu qaba. Akka namaatti jiraachuu qofa inni illee amanuu qaba. Innis na amanuu qaba. Erga ollummaa gaarii wal amannee booda maaliif waldaa tokkoon ijaarrannu jenna taatari. Ani otoo mana koon ijaarratiin otoo eenyummaa koof keessa koo hin dubbatiin lafaa ka'eetumaan otoo agabuu bulaa jiruuti isaaf wanni jedha jechuudha. Dura qeessaanii otoo hundeeffatiin otoo gaaffiin Oromoo hin deebiin gaaffiin Oromoo gaaffii babiyyummaati. Gaaffii hiree ofii murteeffannaati. Gaaffiin Oromoo deebi'uudhaaf dhaabni siyaa Oromoon gaafatamee abbaa jaalatee filatuu qaba.
abbaan jaalatan hin filanne Oromoon hin filatamne obbo Lammaan isaa ta'u Dr. Abiyyiin hin filatamne ramadamani kan ramade immoo dhaaba waggaa 27 wanni godhaa turedha kanuma jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo mariin gaazexeessitoota Oromoo waliin taasifame kun kanumaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta ormaa firan jettu kan beela'eef laata daaf gara laafta hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee waaqattu akkataa keengattu hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee waaqattu akkataa keengattu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Jalqabbii sagantaa keenyaatii haga ammaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii itti aanu walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof. Sana nama qabuuf mooraan qabsoo bilisa. Barreessan waan Oromoof ta'u tokko jecha tokko otoo barreessanii baay'eedhaaf du'anaa'u inni diinna ajjeesaa jiru ni ga'a waan ta'eef. Kanaaf ani hin duune qabsoo sabaarraan jira.